Sumayyaan Beezaa lamee ungir onkee ingir ookee ingir goote bitaa mirga lamee ungir jennaan asirraan itti gargashite lamee ungir jennaan achirraan itti gargashite taphaxabdee lafa keessa jechuudha. Congratulation kanammaan odeessu taanaan cubbuun na qaba. Amma halkan keessa sa'aatii meeqa seetan dhugaa waaqaa yeroo viidiyoo kana waraabu halkanii keessa sa'aatii 7 ta'uu fedha. Wayyaa du'amuu madhaa kana odeessaa hojjechaan oole. Viidiyoo isa duraa koo yaaduma baay'ee of keessaa waan hin qabu waa'ee Beezaa sanaa odeesse suuraa ilaalee amma garuu sinii dhaggeeffadhe tokko lama jecha isheen fayyadamte jecha isaan wal jijjiiran sinii fideen fi laayikii godhaa gala. Ila sa'aatii 7 keessan odeessa yeroo inni isin qaqqabu garuu hin beeku. Bor isin qaqqabuu danda'a. Borichuun gaafa fulbaana tokko isin qaqqabuu danda'a. Baga geessan garuu baga bara haaraatti ceetanii barri haaraan kun kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u bara waan hunduu isinii milkaa'u isiniif haa ta'u waan yaaddan osoo hin taane waan waaqayyo isinii kaa'e isinii milkeesse isinii karoorse namni kan yaadu waan baay'eedha waan ta'eef waan namni yaadu baay'eedha garuu wanti namni yaadu keessaa wanti nama balleessu nama miidhus jira garuu kan waaqayyo hundisaayyuu gaariidha. Milkaan siniin jala egaa gara waree xaamtu tokkotti naas hin dabarsu Sumayyaan keessanii bilbiltee beellamtee sagalee ergiteefiitu sagalee sana keessatti waan asitti mujjira. Waa'ee Sa'idoo waan tokko wal agarraa jetteeni ishii jettee Beezaan keessan immoo falfalaan. Achi baajaajiidhaan sinii dhuftee nagaa wal gaafatanii na beektaa kanaan dura na argitee beektaa jennaan Sumayyaan lakkii miidiyaa irratti onlaayinii maqaan isaa yuutuubii irratti si beekaa malee qaamaan na argitee hin beektu qaamaan si hin beeku. Achi tokko lama waliin jedhanii Sa'idoo faanaa akkamii wal fuutanii moo ganaa wal fuutu moo akkamii minaaminii akka inni ilaalutti garuu inni siin barbaadu jettee inni Sumayyaan akka inni ilaaletti viidiyoo irratti inni siin barbaadu jennaan lakkii yeroo akkana jaallatu yookaas akkana barbaadu akka namni beekuun barbaadu jette viidiyoo farratti miidiyaa irratti akka beekamu hin barbaadu garuu anaannaan jedheera jette. Akkana jaallatus akkana wajjin jiraachuu barbaadus natti meeraa jette. Innaa erga akkas ta'eeti kanati qoricha dhuguuf jettee moo kanati maal of gootu isatu akkas ta'isiin jedheeree miidiyaa irratti immoo jennaan lakkii jette. Eshi erga duubarraa walii galtaniitu ta'e maaliif immoo akkas goote jetteen kolfuu jaallattamooti jetteen ilkaan kee bareeda siin jedha. Moo Sa'idoota akkasiin jedheenna kolfituun bareedda siin jedheenna kolfaan dabarsinaa jette kolfaanii waan dhumaa dhidhiisanii yoo dabarsan malee ta'u jetteen. Achi Sumayyaan keessa maal jettiin ati ammaa jetteen ijoollee kootoon sitti kenne akka haadhaa taate hin guddistaayyuu jetteen. Naanna baran bakka haadha bu'uu hin danda'u kan akkamittiin bakka haadha bu'asii ijoolleenis haadha malee akkamitti guddatu jette. Innaa ani osoo isin araaramtanii baay'een gammadettee kolfite. Eenyunnaan siif Sa'idootu wal fuutanii araaramtanii wal fuutanii jette ganaa wal fuudhuu wal fuutanii jedhama garuu araaramtaniidha malee wal fuutanii jedhama foggisoo wayi. Tu araaramtanii wal fuutanii baay'ee itti kakatte. Naani Sa'idoo sitti meemoonna Sa'idoon akka si jaallatan irreena baay'ee si jaallata Sa'idoo ani ndaamitu kun sababa ta'ee osoo araaramtanii jennaan maalati Sa'idoo jaallatteetu qoricha dhugaa arsamti akkamitti jaalala gidduu immoo seenteree nama jaallatu gidduu akkamitti seentee jetteen. Lamma Sa'idoon Sumayyaa baay'ee jaallatetti dubbata artimti asii immoo Sa'idoon na fuudha na wajjin jiraata itti jennaan
akkamitti namni tokko nama biraa osoo jaallachaa jiru itti seenteree ofii kee immoo nan irraanfachiisa jetteetudha adeemsa keessa irraanfachiisuufidhaayyuu jetteen lakki ani Sayidoodhaaf waan barbaadeen ta'a. Ijoollee keessa yoo natti kennite ani Sayidoodhaaf jecha itti ga'a. Sayidoodhaaf jecha waan itti gaafatamummaan irraa eegamu tokko ba'uu nan danda'a garuu bakka haadhaa bu'uu hin danda'u. Ijoolleen immoo haadhaaf abbaadha ala guddachuunis sirrii miti. Haadhummaan immoo kennaadha. Kennaa sanaa ala immoo ijoollee namaa akka haadhaatti guddisa jechuun hin danda'amu jetteen. Jennaanii ganaa isinii amma ganaa wal fuutumoo wal fuutaniittu jetteen Sumayyaan. Eree lakkii waluma fuudhuufidha jette. Wal fuudhuufidha jette. Laal amma maaltu namatti dhaga'ama wal fuudhuufidha. Haadha manaadhaani yeroo lakkii ganaadhuma wal fuudhuufi jennaan lakkii yoona duubarraa wal fuutanii wal faana jiraachaa jirtu jennaan garaashii qaqqabatteetu beesan silaa mul'atu rennaan maaltu jetteen maali ammuma kee amma gadi ba'ee mul'ataareeyyuu jetteen moo mucaa da'uun barbaaddu ati jetteen. Na fedha waaqa taanaan maan danda'a malee sirriitti danda'an ati silaa kanaan dura yoo odeessite ta'eeti ijoollee hin geessifattu turte ani barumsarran ture malee nan geessifadha malee jette. Da'uu nan danda'a geessifachuus garuu barumsarran ture. Jetteeni achitti akkanatti dura wal haasofsiisaniiti haasofsiisanii booda ati zim jettee maqaa koo kan dhadhooftu eessatti na beektaa jetteen gama Sumayyaa nama gara lolaatti deemaarti gama adeemsa keessa harka laash jettee lolatti qajeelte eessatti na beektaa jetteen sin beeku nan beektu maqaa koo kakkaastu Sumayyaan iyyuu haa dhuftu Sumayyaan iyyuu maal haa gootu Sumayyaan iyyuu haa tuftu Sumayyaan maashaallah jettu kanatti jettu eessatti na beektaa sin beeku nan beektu eessatti na beektaa jetteen. Yaa ani inaafeen akkas jedha bakka natti tollaafaan miira keessa hin jiras yeroon veelloo uffadhes miira keessa waan hin jiruufini cidha haa dhuftu Sumayyaanis jedhee Sumayyaan maashaallah nuunaa jettuun jedhee jette. Na dhiifama jetteen achi immoo beeza dhiifama jetteen naati nama hin beekne cal jette ani jetteen an haadha ijoolleeti. Ani haadha ijoollee kabajamtuudha. Nama nan beekne zim jette maqaanadhaa ooltaayyuu kana boodetteen viidiyoo irratti miti iddoo mateettu maqaa kodhai walagarraa jetteen. Jennaan beesaa ani qofaa koo hin jira ammati nama faana jirta miti namni baajaajii keessa jira miti jetteen. Jennaan ati qofaa jiraachuu kee maaliin si beekana waan ani sitti merraa dhageessa kaayyuu jetteen. Achi tokkana jedhanii booda maal jetteen waan ta'e jennaan ati ganaa silaa kana boodas na argite na faana haasa'uu barbaadde na faana buna dhuguu barbaadde iyyuu jetteen beeza Sumayyaa na faana buna dhuguu barbaadde na faana haasa'aa turuu barbaadde moo akkam jetteen. Na kana booda jettee tuga maqaa koo eessattu dhoofteen jette kaballaa ingir jennaan lamengir jetteen jechuudha. Eenyutu beezaan kaballaa jiquufte abbaate kana dubbiin jedhani bagala xaallaxee akkanatu miti baay'ee kana gadi qabanii qonxottaa silliq miila addaan qabanii silliq intala beezaan gummaanu gubdee dhugaa guyyaa meeqa kee hirgootee maal kunii bisma bu'uun akka ishiin nama gubdu hojiin shirir godhe nama naarsu daraa keessa waan ishiin gootu kun tish baga sirritee yenu itti aarsuudha tura barbarree maaxanaati jedhanitti uloon tokko maarfammaa jedhama isa gochuu ture beezaa kana tokkummoo balbala cufanii mana cufaa manatti qollofanii qanisa diminaanii bishaan malee kaa'uudha. Maali kun abboo basma akka ishiin nama waaddudha. Joon akkuma waan ishiin hojjettu ilaaltee dhiigassi dhaabata gooftaa koo naa kanatti beezaan keessa malee na sodaadhatee taneetti
Ani nan kabaje malee na sirratti seenanii sayyuu inni waan inni raawwate wayine jazba. Ammatii waan natti himtu natti himii sixootaa kennaan sii kenna naan jette miti kennaan sii kenna waa'ee Sa'iidos waan asitti himuun qaban jennee ati jenna yaa mishaallee jazba si dhukkubaasiin jazbaa itti si dhukkubaasiin jazbaa dhuguma jazbaadha. Wayne satti aanu nuufi dhiqottu bannaati Sumayyaa xiffiidhaan lafarra harkisee satti aanu moo haadhii kana nama gubdi